Manneen barnoota keessatti bu'uuraalee misooma teknooloojii babal'isuun dhaloota dorgomaa fi ga'umsa qabu horachuu fi hojjetamaa jiraachuu waajjirri barnoota magaalaa Shaggar beeksise. Magaalichatti manneen barnoota kutaa magaalaa Burraayyuu, Malkaanoonnoo fi akkasumallee Kooyyee Faceetti manneen dubbisaa kitaabaa dijitaalessuun barattoonni teknooloojii waliin akka tarkaanfatan hojiileen hojjetamanii fakkeenya ta'uu waajjirichi ibsee jira. Erga manneen kitaabaa dijitaalaa ta'an adeemsa barnoota isaanii salphisuu fi barattoonni kutaa magaalaa kunneen ibsanii jiru. Dabalataanii teknooloojiitti waliin akka madaqanii fi kan isaan gargaara ta'ullee himanii jiru. Manneen kitaaba dijitaalessuun barattoonni dandeettii isaanii akka gabbifatanii qooda olaanaa qabaachuu barsiisonni kutaalee magaalaa kunneen himanii jiru. Rakkoo hanqina kitaaba furuun darbee barattoonni dandeettii teknooloojii akka gabbifatanii kan isaan gargaarus ta'uunis himamee jira. Addunyaa si'aanaa madaaluu horachuu fi manneen barnoota sadarkaa lamaffaa hunda keessatti manneen kitaaba dijitaalaa tolchuun hojiin bal'aanii hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Kanaafis bu'uura misoomaa barbaachisu hunda guutuun barattoonni kutaalee dijitaalaa kana keessatti dandeettii isaanii akka gabbifatanii hojjetamaa jiraachuun ibsame. Dhaloota dorgomaa ta'ee fi ga'umsa qabu horachuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu itti gaafatama waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Shaggar Abifira Kiyya kaasa'uun kan himan. Manneen barnootaa keessatti manneen kitaaba dijitaalaa fi dhiyeessii intarneetii guutuu qaban tolchuun dhaloota gahoomee horachuu hojii hojjetameen bu'aan dadansaan argamuullee ibsanii jiru. Inisheetiiviin kun barataan addunyaa akka wal baru akkasumallee hubannoo teknooloojii akka gabbifatuuf gahee olaanaa taphataa jedhanii jiru. Hanqina hubannoo teknooloojii jiru furuu fi qaama dhimmi ilaallatu hundaa fi itti fayyadama teknooloojii irratti leenjiin hubannoo cimsuu kennamu Abifira Kiyyaan ibsanii jiru. Manneen barnoota bu'uuraa boruu sadarkaa isaa eeggatanii teknooloojiin guutame 104 hirmaannaa uummataan ijaaruu fi karoorfame keessaa 92 ijaarsi isaanii eegaluu akkasumallee 31 ammoo gara xumuraatti dhufuu Abifira Kiyyaan himanii jiru. Oduu bal'inaan qaban kan itaan nutti yoo darbinu barattoonni mana barumsa sadarkaa lamaffaa shanoo barnoota isaaniitti qabxii olaanaa fiduu fi cimanii hojjechaa jiraachuu isaanii himanii. Waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Shanoolleen qulqullinni barnoota mirkaneessuu fi barattoota sadarkaa irraa eegalee xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu beeksise. Lijaalee Mabarraa dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojii xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiruun aamlee horachuun bulchiinsa magaalaa Shanootti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Shanoos kaayyoon barachuun qormaata biyyaalessaa irratti qabxii olaanaa galmeessuuf qophaa'aa jiraachuu isaanii himan. Kaayyoon barachaadha. Namni tokko kan jalqabu xumuruu hangateetti baradheellee intiraansii fidee galmeessisee maqaa koollee mana barumsaa koo fi biyya koo sana guutuu isaa magaalaa kanallee yaamsisee iddoo bareedaallee ga'uun barbaada. Qabxii olaanaa fiduun barbaada. Maaliif waggaa 12 dhama'ee waan ta'eef darajaa guddaarraan ga'uu barbaada. Deeggarsi barsiistonni isaaniif taasisaa jiranuu fi mana kitaabaa ICT fi laaboraatoorii itti fayyadamuun isaanii kaayyoo qabatan galmaan akka gaataniif humna ta'aa jiraachuus dubbatan. Wixatarraa qabee hanga qidaamee ga'u ispeeshaal kilaasii barattoota ciccimaa adda foonii sooshaal saayinsii fi naachuraal saayinsii jedhanii sirriitti nu deeggaraa jiran. Manni dubbisa kitaabatas jira, kompiitarris jira, sirriitti fayyadamaa irra. Barsiisonni sagantaa isaanii galanii jiru. Daayirektaroonni yeroodhaan keessa to'atu biraan yeroo hundaa banaadha. Sa'aatii barbaadnetti seenna. Barsiistonni mana barumsichaas barattoota qormaata biyyaalessaatiin qabxii olaanaa galmeessisan horachuuf xiyyeeffannoo addaatiin barsiisaa jirra jedhanii leenjiin yeroo gannaa ministeera barnootaatiin kennameefis caalmaatti kaka'umsa kan itti uume ta'uu dubbatan. Walii keenyarraa waa baay'ee baranne kitaaba sanirraa illee waa baay'ee baran irra caalaa haala baruu barsiisuu hundi keenya amma wanta sanitti fayyadamnee akkasitti deemnee keessatti wanti ilaalle sun dhugumatti ta'e taanaan bataan baay'ee nasarraa argadhe wanta ta'eef inni sun ammatti bufiinsanii itti deemamuu qaba. Dura bu'aan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Shanoo barsiisaa Darajjee Seefuu bara barnootaa 2016 mana barumsichaatti barattoota 400 qormaata biyyaalessaa fudhatan keessaa barattoota 20 yookiin harka 5 kallattiin akkasumas barattoota 56 yookiin harka 15 immoo meedaaliif yookiin qormaata qabxii ittiin guutatanuuf gara yuunivarsiitiitti dabarsinirra jedhanii bara 2017 kanattis barattoota hedduu dabarsuuf hojjechaa jiraachuu isaanii himan. 12 irratti xiyyeeffachuu qofa osoo hin taane bara kana kan ta'uu qabu barataan kutaa 9 bu'uura yoo qabaanne kutaa 12 yoo ga'u achiif gochuu hin danda'u. Kanaaf kutaa 9 qabee hanga kutaa 12 irratti sirriitti hojjechuu akka qabu. Special class jennee barattoota qabxiin isaanii 70 fi isaa ol fidan bara 2016 keessatti isa calallee
sa'aatii 11 hanga sa'aatii 1:00 wiixataa hanga qidaamee sa'aatii 6tti barnoota dabalataa barachaa jiran jechaadha tiitooriyaalii. Walitti qabaan gamtaa maatii mana barumsichaa obbo Alamaayyoo Darribee walitti dhufeenya maatii fi mana barumsichaa cimsuun hojii baruuf barsiisuu mana barumsichaa bu'a qabeessa gochuuf hojjechaa jirra jedhan. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa magaalaa Shanoo obbo Shimallis Baqqalaa magaalichatti manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa qaban 31 keessatti barattoota kutaa 1ffaa hanga kutaa 12ffaatti barachaa jiran 8,384 barnoota qulqullina qabu barsiisuun bu'a qabeessa taasisuuf hojjechaa jiraachuu isaanii himan. Qulqullinni egaa yeroo dheeraa fudhata. Yeroo tokkoon kan mirkanaa'u miti. Garuu adeemsi amma itti deemamaa jiru yeroo ammaa kana waa lama irratti ciminaan hojjechaa jirra. Dubbisuu, barreessuu, qoyyabuu ijoollee barattoota kutaa 1 hanga 4 jiran irratti sirriitti irratti hojjetamaa jira. Supervisioniidhaan naannofnee ilaalaa jirra. Jijjiiramni illee jira. Barattoota kutaa 6ffaa, 8ffaa fi 12ffaa qormaata biyyoolessaa fi qormaata naannootiif akka qophaa'an sirriitti manneen barnootaatti akka deeggaramuu danda'an addatti irratti hojjetamaa jira jechuudha. Ibsi ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa taatee magaalaa Dooloo keessatti mudateen humna Itoophiyaa hirmaachisuu Itoophiyaa dallansiisuu fi himaticha soba ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Himanni soba kuni hariiroo Itoophiyaa fi Soomalee jidduu jiru caalmatti sirreessuu fi tattaaffii eegalame gufachiisuu fi kan kaayyeffatu ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen himee jira. Itoophiyaan waliigaltee Ankaaraa sirnaanii hojiitti kufii murannoo qabaachuun himamee jira. Tumsi biyyoota lamaanii nageenya waaressuu fi guddina dinagdee naannawichaa fi murteessaa ta'uu ministeerichi ibsa haala yeroo ilaalchisee baaseen himee jira. Uummanni Itoophiyaa fi Soomaaliyaa caarraa wal fakkaatu kan qaban biyyoonni lamaanii walitti dhiyeennanii yoo hojjetanii rakkoolee mudachuu fi furmaata laachuu kan danda'amu jedhanii jira. Mootummaan Itoophiyaa balaawwan wal fakkaatan ittisuu fi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa akkasumallee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin tumsaanii hojjechuu kan itti fufu ta'uu ibsichi ibsee kaasee jira. Itoophiyaan akkaataa waliigaltee Ankaaraan hariiroo biyyoota lamaanii haaromsuu fi caalmatti cimsuu fi hojjechuu kan itti fuftu ta'uu himee jira. Murannoonni hooggantoonni biyyoota lamaanii nageenyaaf qabanii hariiroo waloo fi tumsa naannawichaa fi kan cimsu ta'uunis eeramee jira. Oduu bal'inaan qaban kan itti aanutti yoo darbinu abbootiin qabeenyaa magaalaa hoolotaa hojiiwwan investimentii irratti hirmaatan jajjabeessuun sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu eegalame mirkaneessuu fi gahee isaan irraa eegamu kan ba'an ta'uu ibsanii. Magaalaa hoolotaatti abbootiin qabeenyaa fi qooda fudhattoonni waliin sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu irratti mariin geggeeffamee jira. Girmaa Hundee gabaasa dabalataa qaba. Itoophiyaan qabeenya uumamaa fi carraawwan investimentii qabdu haalaan hojiirra oolchuun oomishaalee biyya alaatii galchaa turte biyya keessatti oomishuu fi alergiin dinagdee ishii guddisuuf hojii hojjechaa jirtuun inisheetiiviin Itoophiyaan haa oomishtuu hojiirra oolfamaa jiru bu'aa gaarii argamsiisaa jira. Bulchiinsi magaalaa hoolotaatis sosochii jalqabame itti fufsiisuuf marii fooramii abbootii qabeenyaa fi qooda fudhattootaa mata duree Itoophiyaan haa oomishtuu jedhuun gaggeesseera. Sosochiin Itoophiyaan haa oomishtuu sadarkaa biyyaalessaatti hojiirra oolfame hojii maanufakcharingii jajjabeessuun gahee industiriin guddina dinagdee keessatti qabu cimsuuf faayidaan qabu olaanaa akka ta'e abbootiin qabeenyaa waltajjicha irratti hirmaatan dubbataniiru. Itoophiyaan haa oomishtu kan jedhu mata duree marii nuti qabanneeti. Itoophiyaa jechuun nudha. Nuti immoo biyyi immoo nuyi jechuudha. Oomishuun duwwaa miti. Oomishni keenya immoo gabaatti ba'uu qaba. Oomishamee mana keessa istoora keessa tuulamee taa'urra gabaatti ba'uu qaba. Hojiiwwan investimentii irratti hirmaatan jajjabeessuunis sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu eegalamee milkeessuuf gahee irraa eegamu kan ba'an ta'us dubbataniiru. Biyyi teenya rakkoowwan adda addaa keessa oduu jirtu, qormaata adda addaa keessa oduu jirtu, hojii misoomaa hamma kana galmeessisuun waan guddaadha. Borus kana caala immoo akka deemtee galmeessistee itti fufii guddina jijjiirama akka fiddu godhuudhaaf nutirree ergaa mucaa Jaappaan baatee deemu san sammuu keenya keessaa yoomiyyuu kan nu banne ta'uu qaba. Warri fooramii kanarratti hirmaannis haa ta'u qaamni mootummaa kamiyyuu. Kantiibaan magaalaa Hoolotaa obbo Sheetuu Baqqalaa mul'ata Itoophiyaa biyya Afrikaa keessaa fakkeenya badhaadhinaa gochuuf qabamee milkeessuuf hojiin investimentii murteessaa akka ta'ee fi akka magaalaattis kanarratti xiyyeeffatamuun kan hojjetamu ta'uu himan. Biyya 2030 sadarkaa gaanfa Afrikaa sadarkaa Afrikaatti biyya badhaadhina hunda galeessa mirkaneessite. Sadarkaa tokko waaqa sadii keessa jirtu uumnee arguudhaaf
dhugoomsinee arguudhaaf bara 2040tti immoo sadarkaa addunyaatti biyyoota sadarkaa dinagdeetiin tokko hanga 22 keessa jiran keessa galuudhaaf inni dhugoomuu kan danda'u investimentiin keenya yoo lafa qabate qofa. Investimentiin keenya kallattii jedhame sanaan yoo hojiirra oole qofa. Investimentiin keenya yeroo kennameef keessatti kan ijaaruudhaa qabu ijaarsa xumuree gara oomishaatti galee kan oomisharra jiru humna guutuudhaan yoo oomishe qofa. Magaalichi carraawwan hedduu qabaachuus eeraniiru. Walitti qabaan koree foorumii abbootii qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Biraanuu Gonfaa gama isaaniitiin bulchiinsi magaalichaa abbootiin qabeenyaa hojii investimentii irratti akka hirmaataniif tumsi gochaa jiru jajjabeessaa akka ta'e eeraniiru. Marii gaggeeffame kanarratti sosochii investimentii magaalichaa fi sagantaa Itoophiyaan haa oomishtuu sadarkaa biyyaalessaatti hojiirra oolfamee jiru irratti barreeffamni qophaa'ee dhiyaachuun irratti mari'atameera. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.